Shamarran keenya biyya Arabaa keessa jirtan barumsa guddaa akkasiniif ta'u irraa kan barattan mee seenaa kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yaada qabdan immoo komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuuf nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii. Tole bakka jirtanitti nagaan siniif haa ta'u jecha mee warroonni maatii naaf hin taane asuma maatii naa ta'u hin dagatinaa akkasumallee laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa siniin jechuu barbaada. Hordoftoota koo hedduu takka galatoomaa waa tokko siniif qabadhee dhufe jechaadha. Waan mica'oo tokko mudatee mica'oo shamarraa tokko jechaadha biyya Arabaa kan hojjette. Biyya Arabaa waggaa 8 kan hojjette mucattiin tuni mee dhaggeeffadhaa seeraan dhaggeeffadhaa irraa barattu tarii boru sinillee wanti akkanaa kun qunnamuu danda'a waan ta'eef isiniin jedha. Amma dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatina. Amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan isiniif gaariidha. Micayyoon tuni waggaa 8 biyya Arabaa keessa kan hojjette. Guyyaa tokko karaa feesbuukiitiin nama barte. Ijoollee dhiiraa barte jechaadha. Nama gaa'ilaan dhaabni mucaa dubaraa biyyaa baate jechaadha. Innaa gaafa feesbuukii irraan nama ijoollee dhiiraa kana bartu dhiira tokko mucaa tokko gaafa bartu mucaa sun egaa si jaalladhe jedheeni gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi ishiinis okey jettee waarratteetu simatte. Qarshii gimmaasha maatii irratti ergattee gimmaasha otoo hin ergatiin of harkaa waan qabduuf mucaa kanatti wajjiniin adeemsa jalqabdee birrii ishii garuu of harkatti qabatteetu gara biyyaa gaafa imaluuf jettu mucaa kana eenyummaa isaa tokko hin beektu. Gurraacha ta'e diimaa ta'e hin beektu. Wantoonni feesbuuk irraan gara namaa dhufu miidiyaa kanarraan gara namaa dhufu kun immoo bakka waanuma feekitti gara namaa dhufa waan ta'eef suura isaa sanas orijinaala namatti hin ergochaadha. Innaa achii mucattiin tuni gaafa tikkeetta kutanii fi dhufeera baqqaatti otoo maatii ishiitti hin himin isuma jaallatte kanatti himtee waarrattee wal agarraa dursa wal arginee booletti isaan booda ati immoo yeroo booletti wal argine maatii keetti bilbiltee dhufeera kunoo jetteeni maatiin kee dhufanii si fudhatu jedheen. Ishii jettee waarratteetu dubartoonni keenya hin goyoonfamu dhaggeeffadha. Ishii jettee waarratteetu gara ishii jettee wajjiniin imaltee jechaadha. Gara Itoophiyaa galte. Gaafa ishiin Itoophiyaa galtu booletti dhaabattee eegee simate. Obbolaa ishiin beekan akka ishiin galtu. Haati abbaa ishii firri ishii eenyumtuu hin beeku. Hiriyoonni ishiin beekan. Isa duwwaa beekan. Dhaggeeffadha. Achi booda gaafa ishiin biyya galtu booletti inni simatee waarratteetu mana nyaataa geessee ishiin bakka obbolaa kiyyatti naa dawwalii bilbila kallatteetti ishiin bilbila kallattiin qabdu waan ta'eef isiin dawwalaa jedheeni waarratteet mana nyaataa ishii geesse. Mana nyaataa gaafa ishii geessu waan nyaattu kana affeeree waarratteetu wanta ishiin dhugdu keessatti waan ta'e godhe. Waan ta'e warra achi keessa hojjetu sanaa walii galee waarratteetu waan ta'e itti goosise jechaadha. Maalitti gosa qorichatti gosa qoricha yookaan wanta uuf nama wallaalchisu jechaadha. Mica'oo tana erga kana ta'e booddee gaafa of wallaaltu inni ko fuudhee galee waarratteet mana kireeffatee jiru keessatti fuudhee galeetu icceetti irraa tofteetti waan ta'e waan fedhii isaa irratti raawwate. Mucattiin kun nama biraa hin beektu. Micayyoon durbadha jechaadha. Achii booda miceetti isaanuu garaatti itti hafe. Isaan dursa garuu otoo bakka garaatti itti hafuu sana hin gahin sanumaan wallaalte ishiin amma gara biyyaa gara maatii galuu sana tokko ishitoo walla arras qoreenyuu bitee dhufa lallaafa waan adda addaa kana bitee dhufa isuma keessatti godhee warrateetu obaasaa ishiin of wallaalti akka mica'oon kun jetti waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Gaaf kaanitti otuma kana jettu ji'a 5 bira guutte. Gaafa ji'a 5 bira guuttee mana yaalaa dhaqxu mucaan garaatti si afeeraadhaniin. Achii booda maatii ishii bakka ishiin jirtu hin beekanii maatiin barbaadanii iyyafatanii dhabaniiru. Mucattiin maal gooteetti ishiin koo mucaa namaatti hirkattee jirti bakka maatiin ishiin beeku inni birrii ishiitiin taffalaasa sabaqa birrii ishiin hojjettee dhufte isaan isumaan siiriitti godhaa isumaan obaasaa isumaan nyaachisaa innaa akkas godhee waarratee gaafa garaatti afuu mucattiin kunii maal gootiree carraa biraan qabdu. Arra maatii ishiitti dawwaltee to'asan jira eerumeen jira jechuudhaaf in ulfaata. Maal goote seetan sim jettee tuma teessee deesse.
Gaafa deessee akkana jajjabeeffattee jettu mucichi sun itti jijjiirramuu qabe. Amala isaa duraa sana maal godhe itti jijjiirrachuu eegale. Maaliif akka kaleen taatu jaalalli waan ta'eef. Booda waan gootu dhabnaan maatiin iyyaafannaa keessa ga'e. Gaafa ishiin waggaa guuttee waggaarra dabartu kana maatiin iyyaafannaa hiriyoonni ishii iyyaafannaa irra ga'e. Bilbila ishee harkaa fuudhee waarrateetu inni maal godhe seetanii asaa qofa fayyadama ture. Gaafa iyyaafannaa eegalanii egaa miidiyaa kana asaa ilaalti waan ta'eef achii booda bilbila ishii maal godhe seetan bilbila maatii ishiitiin bilbilii jedhe. Bilbiliif baqqaayii ana kattan as jireeyye dhiyeette deesseetti mucaa of harkaa qabdi. Waan ishii mudatee jechaadha. Gaafa ishiin kana maatii ishiitti dawwalattu maatii ishii Itoophiyaa jiraachuu ishii gaafa beekan warri kun nama gatu gaaf kanitti mucaa isa biratti dhiistee waarratteetu kaatee deemtee gara maatii ishii galtee maatii ishii ijaan argite. Maal intala koo atoo eessa dhatte? Maal taanan kana gixxee badde? Jedhanii ishii gaafatan. Birri ishiin waggaa 8 hojjette gimmaashi mucaa biratti dhume gimmaashi maatii biratti dhume. Gaaf kaan harka duwwaatti hafte. Omaa waa tokko kan of harkaa hin qabne harka duwwaa ishiitti hafte. Abbaa warraa sana mucaa onlaayiniidha wal barte sanaan amma maatii kun araarsi jennaan anoo birrii hin qabu waan itti maatii keessii araarsu yoo sii ta'e akkuma gaafa duraa deemtee dhuftetti teessa. Siin ta'u taanan mucaa koonaa kenniitoo deemedheen. Achii booda waan gootu dhabdee filannoo biraan qabdu waan ta'eef isa wajjin jiraachuudhaafis haalli jireenyaatti ulfaateera waan ta'eef mucaa ishii sana fudhattee warattee maatii ishiitti kennattee gara biyya Arabaatti ammallee deebite. Isarraa adda baatee jechaadha. Barumsa guddaa isiniif ta'a. Warroota hin beekne dhiira hin beekne tokko onlaayinii irraan jaallattanii ta'u amantanii ta'u wajjin hin deemsa hin eegalinaa. Guyyaa tokko bakkeetti sin gata beektu. Guyyaa tokko anke faayidaadhaaf si barbaada malee niitummaa si godhachuudhaaf yookaaniif bakka jireenya isaa bultoo isaa keessatti si wajjin jiraate adeemsa isaa fageeffachuudhaaf miti jechaadha. Dhiirota akkanaa irraa of eeggadha. Keessattuu shamarran keenya yeroo baay'ee hin gowwoomfamna jechaadha. Hin gowwoomfamne jaalala nu jaallatu nutti fakkaatee waarrateet gaafa gara keenya dhufe immoo nu miidha. Obboloota koo kaayyoo manaa baataniif sangalma ga'achuudhaaf waanuma barbaadeyyuu yoo ta'e obsitanii kaayyoo keessan galmaan ga'attu. Gaafa biyya keessan galtanii waan sin barbaachisu gaa'ela sin barbaachisoo ta'e waaqessiniif kenna. Waanuma hin beekne namuma hin beekne tokko onlaayinumaan bartaniidhaaf onlaayinumaan sin jaaladha jedheedhaaf deemtanii ta'u gaa'ela si wajjin hin godhadha hin jedhina. Seenaan obboleettii kanaa akkas fakkaata. Akkasitti namatti dhiiftee biyya ormaa keessa deebitee ammallee hojjetachaa jirti. Dhirsatti sin hafne qabeenyaa ishii waggaa 8tti sin hafne. Biyya ormaa keessatti akkatti bu'aa baay'ee hojjettee dalagdee fiddee hin beektu waan ta'eef warri biyya Arabaa keessa jirtanii akkanatti fiddee booda harka duwwaa ishiitti hafte jechaadha. Kanaafuu barumsa guddaa isiniif ta'a. Dhaloonni akkuma argitaniin dhiiruma tokko argitaniin hin jaallatinaa. Yoo jaallattanis immoo maatii keessanitti galaa maatii keessanaa beeksisu maatii keessanirraa dhaabatee sinaa fuudhu. Kabajaa isatu qaba. Maatii keerraa wanti dhaabatee si fuune akkasumaan deemtanii walitti galtani kabajaa waliif hin qabdan. Innis kabajaa si hin qabu ishiinis kabajaa siif hin qabdu. Booda maal taasetan gaa'ela keessa santu hin diigama. Isaan booda isin harka duwwaatti haftu. Waan kamiinuu harka duwwaatti haftu. Kanaaf obboloota kiyya waan hundumayyuu adda baafadhaatii beekaa. Gaafa waan tokko gootanis immoo ilaalladhaa miidiyaa tokko hordofaa. Miidiyaan tokko dhugaa kan dubbatanii jiru kan sobaallee haasa'anii jira. Waan kamuu haa ta'u miidiyaa hordofaa hin goyoominaa siniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu hedduu takka galatoomaa waan na dhaggeeffattanii yeroo keessan kennitanii asumaan immoo subscribe gochuun keessan hin dagatinaa maamila kiyya ta'a. Waan baay'ee mana koo kana keessaa barattu akkasuma laayikii sheerii gochuullee hin dagatinaa. Yaadanaaf qabdaniif
Immoo koomentii jalatti naaf kaa'ati waan yaadanaaf qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa siniin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Turtiin keessan yoomumallee taanaan na wajjiniin haa ta'u baay'ee tokko galatoomaa. Kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatu dhaloonni baay'een irraa barachuu qabu siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa, turtii gaarii naaf qabaadhaa. Laayik sheerii keessaniin hedduu takka galatooma siniin jechuu barbaada. Baay.